Goonni hin du'aaree Haacaaluu Hundeessaa fooniin awwaalamus qaamaaf qalbii keenya keessa. Haacee gootota Oromoo keessaa eenyunas qixxeessa. Laggasaa moo eebbisaa addunyaa daadhii galaan goota lubbuun aarsaa lubbuun qixaa kaffalan keessaa isaan lubbuun jiran eenyufaanas qixxeessa. Haacee koo hin duune ni jirta bara baraan guyyaa guyyaan. Onnee keenya keessa siidaa ijaarratee bara baraan guyyaa guyyaan yaadatamta. Hin duune ni jirta duutee jiraa caalta. Sin dagannu yoomuu taa'ee yaada guuree mala guuree boo'ee mimmaan lolaasee laphee koof cabsus maaluma jedheetan maqaan kee ibsa. Maaluma jedheetoo jecha si ibsuun dhabe taa'ee makkaraaree yaada guuree. Egaa duutii uumamaa maal godharree Haacee ni jirta hin duune meeqaatama jira kan lubbuudhaan du'ee meeqaatama jira kan osoo jiruudhaan du'ee seenaa isaa nyaatee maqaa isaa nyaatee jiruun awwaalame. Ati garuu bara baraan jiraatta. Haaceen Oromoodha. Kanaafuu Oromoo yaadata. Si jaalata Oromoon marti laphee of rukutee akkuma ati sabaaf falmattee laphee of rukutee diinatti dhaadattu. Uummanni Oromootis onnee qulqulluudhaan si jaalata. Taa'ii galma Oromoo keessa siidaa si ijaaranii xiqqaa guddaan bu'anii si makkaraaranii. Boqadhu nagaadhaan hin jirta hin duune duutee jiraa caalta. Ayyee galatoomaa ilmaan Oromoodha. Walaloo kana Haacaaluu Hundeessatiifan qopheessee egaa galatoomaa. Egaa Haacaaluu Hundeessaa jechuun nama jechoota ibsuu hin danda'amne nama aarsaa guddaa uummata Oromootiif kaffalame jedhee jechaan ibsuu natti ulfaataa. Kanaafan akkana dhuunfaa kootitti walaloo kana dhiyeessee fi of fuuldura immoo sirbas qopheessitan uummata Oromootiif gumaachuu jira. Yooyyaa Kichuu koo kan burraaqee hin quufne, kichuu koo kan taphatee hin quufne, kan sabaaf falmatu, sabaaf dhaadatu laphee of rukutee diinatti dhaadatu. Yoomuu si yaadanna yoomuu si dhaqannu, laphee of rukunne yoomuu si dhaadanna. Si yaadanna yoomuu guyyaa guyyaan bara baraan.